Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya biyya keessaaf biyya alaa teessanii karnoo hordoftan nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu isiniin jenna. Yeroon itti odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa akka waliigalaatti waan jiru gabaabsinee isiniif dhiyeessinurraa geenya jirra. Odeeffannoo yeroo kanaa isinitti muuf asitti kan argamne anta ganyee daaqaa akkasumas beenyaa shiiramuuti. Ogeessi kaameraa seenaa lammii nufaana jira hanga xumuraatti nufaana turaa isiniin jenna. Tolega odeeffannoo keenya har'aatiin dhimmoota biyya keessaa fi biyya alaa adda addaatti xiyyeeffannee daawwattoota keenya biraan kan keenyu ta'a. Keessumattiyyuu dhimma lammiilee Itoophiyaa Saawud Arabiyaa jiran haala maalii keessa akka jiranii fi akkasumas dhimmi hidha haaromsaa ilaalchise yeroo ammaa miseensonni liigii Arabaa murtoo maalii dabarsanii murtoo sana immoo Itoophiyaan maal jettee kan jedhuu fi akkasumas dhimma Israa'elii fi Paalestaayinii fi darbees akkas dhimmoota koronaa wajjin wal qabatan kan kaasnu ta'a. Mee ati waan si bira jirurraa eegalime? Lammiileen Itoophiyaa biyyoota Arabaa keessa jiran kanneeni akkuma beekamu lammiileen Itoophiyaa rakkoo siyaas dinagdee biyya kanarraa kaanii hojii barbaacha bakkeewwan adda addaatti yeroo isaan deemantu mul'ata. Kanaan wal qabatee kanneen milkaa'anii iddoo yaadan ga'anii waan barbaadan sana bira ga'an akkuma jiran kanneen galaanaan nyaataman jiru, kanneen baraa keessatti bulluqaan of dadhabanii riskii adda addaa keessa galanii lubbuu isaanii yeroo isaan dhabantu jiru. Amma odeeffannoon ganama kana Aljazeeraa fi Addis Standard fudhatanii ba'an maaltu jira biyya Arabaa keessa lammiileen Itoophiyaa jiranii bakkeewwan adda addaatti hidhamanii akka isaan jiranii hidhaa sana keessatti haala achi keessa jiruun sammuu isaanii to'achuu dadhabanii hanga qalbii isaanii dabarsuu sadarkaa sanarra ga'anii akka isaan jiranidha kan inni kaasaa jiru. Gama biraatiin immoo BBC Afaan Oromoo namoota naannoo sana jiran bilbilaan dubbisee naannoon namooti 30,000 bakkeewwan tokko tokkotti mana hidhaa keessa akka isaan jiranii ammallee lammiin Itoophiyaa kan ta'e poolisoonni biyya Arabaa keessa jiran adamsanii hidhuu fi gara mana hidhaatti geessaa akka isaan jiranidha kan isaan kaasaa jiranii. Lammiileen Itoophiyaa naannoo sana jiranii akka rakkootti wanti isaan kaasan maalidha seete akka imbaasiin Itoophiyaa biyya Arabaa keessa jiru jarreen kanaaf dirmatee qaqqabee fi rakkoo isaan keessa jiranii fi gara biyyaatti deebi'uu waan fedhii qabaniif akka isaan deebaniif haala mijeessuufiidhaa fi lagannaa nyaataallee akka isaan taasisanii haa ta'u malee amma onaatti dirmannaan ta'ee fi kan hin jirre jarreen kun haala ammaataa keessa akka jiranidha jechuudha odeeffannoon ganama kana kan bahe kan agarsiisu. Tole akkuma kaastegaa yeroo ammaa lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti argaman keessumattiyyuu qabeensi mirga namoomaa isaaniitti wal qabatee rakkoo fi dararamni hedduun akka ragaa jiru miidiyaalee adda addaatti himaa jiru. Miidiyaalee adda addaanis namoota kana wabeeffatee akka baasetti yeroo ammaa keessumattiyyuu lammii Itoophiyaa ta'uu isaanii qofaan iddoowwan adda addaatti adamsamanii qabamaa akka jiranii fi yeroo qabamanittis haala mirga namaa tokko eeganitus haala mirga namoomaa giddu galeessa godhateen osoo hin taane dhiitamuu reebamuu kabalamuun kun akka itti baay'ataa jiruu fi jumulaan hidhamuunis akka itti baay'ataa jirudha. Haa ta'uti garuu mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa lammiilee kana baay'inaan gara biyyaatti deebisaan jira kan jedhus jira. Kanaan wal qabatee immoo yeroo ammaa mariin illee qondaaltota biyyichaa wajjin kan mari'atame jira. Kanaan wal qabsiisee Saawud Arabiyaatti ergamaan addaa fi ambaasaaddara Itoophiyaa kan ta'an Leencoo Baatii qondaaltota achii wajjin mari'atanii yeroo ammaa dhimma lammiilee kana furmaata kaa'uu irratti argamu. Furmaata kanaanis immoo haala jiru mari'annee lammiileen Itoophiyaa achitti argaman kaffaltii yookaan adabbii fi beenyaa tokko malee gara biyyaatti kanneen seeraa labaanis kanneen kanaan dura achi jiranis kanneen eeyyamni jireenyaa isaanii jalaa gubateellee gara biyyaatti akka deebi'aniif waliin mari'achaa akka jirantu ka'aa jira jechuudha. Akkuma ati kaafte ambaasaaddar Leencoo Baatiin aangawoota warra Arabaa kana wajjin kan mari'atanii jarreen lammiin Itoophiyaawwi ta'an kun badii dalaganiif yoo jiraatillee akkaataa kamiin gama seera qabeessaa ta'een gara biyya isaaniitti galuu qabu. Qabeensi mirga namoomaa isaanii achi keessatti maal ta'uu qaba waan jedhu sanarrattidha. Marii kan isaan kaasan jechuudha. Dabalataan hidhaa jumlaan poolisoonni tibbana lammiilee Itoophiyaa irratti taasisaa jiran kanaan illee wal qabatee ambaasaadarri Leencooni dhimma kan dhaabbachuu akka qabu akkas ta'uun akka irra hin jirre walitti dhufeenyi biyyoota Arabaa fi Itoophiyaa gidduu jiru gama kanaan qaawwaa agarsiisu akka hin qabnedha marii isaan taasisan jedhee kan odeeffannoon bahe mul'isu kuni akka kanatti lammiileen Itoophiyaa naannoo sana jiran ammallee dirmannaa akka barbaadanii egaa akkuma waliigalaatti yoo ilaalte amma lammiileen Itoophiyaa biyya Arabaa jiran kun carraataan jalqaba kana qaban gara biyya isaaniitti deebi'uuf gara imbaasii Itoophiyaatti dirmachuu gara sanatti yaaluudha. Imbaasiin Itoophiyaa naannoo sana jiru maal gochaa akka jiru dhimmooti kun xiyyeeffannoo kan barbaaduu fi isaanillee atattamaan jarreen kanaaf qaqqabuu fi akka qaban kan mul'isudha jechuudha.
Gama biraatiin biyyoonni Arabaa Itoophiyaa waliin walitti dhufeenya gaarii qabu. Kanaanis gama seera qabeessa ta'anii lammiileen Itoophiyaa gara biyya Arabaa deemanii hojjechuudhaan jiruuf jireenya isaanii fooyyeffachaa jarreen sanas tajaajilaa walitti dhufeenya gaariitu jira. Egaa gama biraatiin yoo ilaalte akkuma waliigalaatti lammiileen Itoophiyaa bakkeewwan adda addaatti hojii barbaachaaf yeroo walii gad socho'an kana gatii guddaa kaffalaa akka jiran kun immoo ta'uu akka hin qabne biyyoonni Arabaa kanneen illee yoo lammiilee kana keessummeessanii biyya sana akka isaan hojjetan hin barbaanne yoo ta'e karaa seera qabeessaan embaasii Itoophiyaa achi jiru waliin mari'atanii jarreen kun lammii keessanii gara biyyaatti deebisaa iddoo hin qabne waan jedhu karaa seera qabeessaan gochuu osoo malanii haalli poolisootaan irratti raawwachaa jiruu fi wantootni miidiyaaleen gabaasaa jiran kun haalaan kan sammuu namaa suukanneessanidha jechuudha. Akkuma kaastegaa yeroo ammaa baay'een isaanii rakkoo xiinsammuuf saaxilamaa akka jirantu ka'aa jira. Keessumattiyyuu Itoophiyaanis namoota baay'ee gara biyyaatti deebisaa jiraattu malee keessumattiyyuu kanneen mana hidhaa Jiddaa keessa jiran namni galagalee nu ilaalaa hin jiru. Imbaasiin Itoophiyaa jiruuf akka nu dirmatuuf illee lagannaa nyaataas taasisnee dadhabne. Kanaan immoo rakkoon adda addaa nurra gahaa jira. Kana wal qabates immoo mootummaan Itoophiyaa Saudi Arabiyaa wajjin mari'achuun namoonni kun gara biyyaatti akka deebi'aniif hojjechaa jira jedha. Keessumattiyyuu kanneen eeyyamni jireenya sana jala gubatee fi kanneen sababoota adda addaan seeraan ala gara biyya sanaatti godaadan gara biyyaatti akka deebi'aniif yeroo gabaabaa keessatti mari'annee tarkaanfii barbaachisu ni fudhanna kan jedhudha. Dabalataanis immoo tibba kana hidhaa jumlaa poolisii biyya sanaatiin isaan irratti ga'e ilaalchise akkasumas haala qabiinsa mirga namoomaa irratti illee leencoo baatiin yookaan immoo ergamaan addaa Itoophiyaa kan ta'an Saudi Arabiyaatti qondaaltota biyya sanaa wajjin mari'ataa akka jiranidha. Kanaaf imbaasichi yookaan immoo imbaasiin Itoophiyaa biyya sanatti argamu waliinis ta'uun yeroo gabaabaa keessatti lammiilee kanaaf furmaataniin keenya. Kanaaf immoo lammiileen yeroo ammaa Saudi Arabiyaa keessatti argaman haala of eeggannoo qabaniin akka socho'anii fi akkasumas immoo obsaan akka nu eegan jedhanii jiru jechuudha. Odeeffannoo keenya gara birootti gaafa dabarru dhimma hidhaa haaromsaatii fi liigii Arabaa gidduuttis ammas taateen ta'e uumamee kan jirudha. Egaa waa'een hidhaa haaromsaa akkuma yeroo adda addaa kaasaa turre waggaa 10 duradha ijaarsi hidhaa haaromsaa kana kan eegale. Yeroo sana baatiiwwan waggoota 6 kan hin guunne gidduutti xumuramee tajaajila hawaasaaf akka ooludha. Kan ibsamaa ture egaa wantootuma adda addaatiin haalli siyaasaa haalli dinagdee biyya kana tasgabbii dhabuun osoo hin xumuramin hanga ammaa ga'ee almost amma gara persentii 80 irra akka ga'ee jirudha ibsooti yeroo adda addaa baasaa jiran kan mul'isu. Egaa ammallee dhimmi hidhaa haaromsaa Itoophiyaa fi biyyoota ollaa Itoophiyaa fi akka gamtaa Afrikaatti illee mataa ba'uu ta'ee dhimma jirudha. Sababiin isaas hidhaan haaromsaa marsaa tokkoffaan bishaan guutamee almost marsaa lammaffaa guutuudhaaf amma torbanoota muraasadha kan akka karoora Itoophiyaan qabattee jirtutti hafee kan jiru. Egaa gama kanarratti Gibxi yeroo adda addaa dhimmoota kana gara biyyoota alaatti harkisaa turuun ishee kan yaadatamudha. Gara booddeerra immoo Sudaanii wajjin walitti dhufeenya uumtee walitti dhufeenya cimaa dhimma kana akkaataa gufachiisuu danda'uun wanti isheen yaalaa turte jira. Yeroo tokko tokko Itoophiyaa kan miidhu warra Gibxiin kan miidhu miti Itoophiyaan yoo guutte kan jedhu ibsa baastee turte. Haa ta'uutii ammas dhimmoota kanaan wal qabatee marsaan guutiinsi hidhaa haaromsaa marsaa lammaffaan kan geggeeffamu yoo ta'e waraana gaanfa Afrikaa isa hama ta'uu mala jechuudhaan gara liigii Arabaatti geessitee achitti mareen kun taasifamee jira. Egaa liigiin Arabaa ijaarsa hidha haaromsaa ilaalchisee murtoo kuwaaterootni mari'achuun darbee fudhatama akka hin qabne immoo mootummaan Itoophiyaa yookiin dubbiimaan dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa ibsa baaseen kan agarsiisutu jira jechuudha. Akkuma kaastegaa keessumattiyyuu dhimma hidha haaromsa Itoophiyaa guddichaan wal qabatee guyyaa kaleessaatii kaasee liigonni Arabaa mari'achaa turanii. Kunis immoo miseensonni liigii Arabaa kun Kwaatariitti akka mari'atanitti ajandaa yookaanis immoo mata duree Sudaanii fi Gibxi dhiyeessan irratti mari'achaa turanii. Kunis maali dhimma hidha haaromsaa wajjin wal qabateedha. Dhimma hidha haaromsaa kana wajjin wal qabates egaa murtoo dabarsanii jiru. Murtoon isaan dabarsanis maal kan jedhu yoo jette yeroo ammaa kana Itoophiyaan dhimma Itoophiyaa dhimma Sudaanii fi dhimma Masirii kana gara mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanitti dabarsanii jiru. Kunis kara sana akka ilaalamuuf gara sanatti murtoo dabarsanii jiru jechuudha. Kanaaf wal qabatee guyyaa kaleessaa Sudaan keessumatti iyyuu maal jettee turte dhimma hidha haaromsaa wajjin wal qabatee dhimmoonni guutamuu qaban yoo malan gariin nama mallatteessa kan jettu kaastee turte. Haa ta'uti kun yeroo hammaaqame keessumatti iyyuu liigiin Arabaa dhimma kanarratti mari'ate gara mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanitti qajeelchee jira. Itoophiyaan immoo isa kana mormuudhaan ibsa baastee jirti. Ibsi Itoophiyaa kunis dhimmi hidha haaromsaa dhimma lammiilee ishee
kumaatamaan hiyyummaa keessaa baasu annisaa biyyattiitti diriirsuu fi piroojeektii wabii nyaataa diriirsuu akka ta'u liigonni Arabaa kun hubachuu qabu. Keessumattiyyuu birmadummaa biyya ishee kan eegsisuu keessatti Itoophiyaan duubatti akka hin jenne ibsi kun ni ibsaa jechuudha. Kanaaf walqabatees yeroo ammaa utuu gamtaa Afrikaa irratti mari'atamaa jiru. Dhimmichi gara sana dhaquusaa ilaalchisee murtoo liigiin Arabaa dabarse kana mormuudhaan keessa deebiin illee sakatta'anii akka ilaalan amantaan qabaa kan jedhus Itoophiyaan ibsa ishee keessatti baastee jirti. Haa ta'uti garuu kun ta'uu yoo baate garuu dhimmi nageenya naannoo sana Itoophiyaan karaa nageenyaa yookaan karaa wal gargaarsaa yookaan karaa mariitiin alatti ejjennoo biraa akka hin qabne ammallee karaa marii karaa nageenyaa yoo ta'e ala Itoophiyaan ejjennoo ishee akka hin jijjiirres kaastee jirti jechuudha. Akkuma yeroo adda addaa kaasaa turre dhimmootni hidha haaromsaa kanaan wal qabatu yeroo gara dhiyeenya kanaa kaasee biyya keessatti biyya alaatti akka Afrikaattis bakkeewwan adda addaatti dhimma kana irratti mariin kan taasifamaa ture. Wantoota kanaan wal qabatee hanga ammaatti ejjennoon Itoophiyaan qabattee jirtu dhimmoota kanaafi an dudduubatti wanti na deebisu hin jiru. Garuu biyyoota yaa gadi jiran kamiin illee miidhuuf osoo hin taane mirga abbaa biyyummaa laga kanarraa qabutti fayyadamee biyyooti kunis akka itti fayyadaman waliin itti fayyadamuu dandeenya biyya kamiillee miidhuuf kan hin taane ta'uu ishee yeroo adda addaa ibsaa turteetti. Haa ta'u malee mariiwwan biyya keessa biyya alaatti gaggeeffaman kun osoo furmaata tokko hin argamsiisin hanga hammaatti dhufee jira. Ammas egaa dhimmoota wal dhabdee iddoo hamtuu irra geessee waan jirtu natti fakkaata anaani. Maaliif Itoophiyaan amma yeroo olmos filannoo kana booddee gara hidha haaromsaa marsaa lammaffaa bishaan kana guutuutti waan adeemtu fakkaata. Ejjennoo hanga ammaatti ibsaa jirtuunis biyyoonni garaagaraas immoo kana dura ejjennoo isaan walgahii isaan irratti qaban irratti kan kaasanii dhimma Afrikaa gamtaan Awurooppaa dhimma gamtaa Afrikaa gamtaamti Afrikaa furuu qaba. Waan jedhu yeroo adda addaa kaasee ture. Gamtaan Afrikaa immoo inni dhimmoota kana irratti biyyoonni sadan walitti dhufeenya mataa keessanii uumaatii dhimma kana furmaata waarawaa wayiin falataa kan jettan isinumtii qaama biraan barbaachisu wanti yeroo adda addaa kaasanii. Haa ta'u malee biyyoonni kun sadan walii galuus hin dandeenye gara gamtaa Afrikaas dhaqee furmaata hin argamne amma gara gamtaa Awurooppaatti darbeera maal ta'a kan jedhamu daawwattooti keenyas nus walumaan kan hordofnee dhimmicha jala buunee hordofnee kan dhiyeessinu ta'a jechuudha gabaabaadhumatti. Tole egaa odeeffannoo keenya lammataa bal'inaa waan qabatte natti fakkaata dhimma COVID-19 wal qabsiise yeroo ammaa dhimma Afrikaa kibbaatiin kan wal qabaturraa yookaan maal jedhamee odeeffannoon si bira jiru. Egaa wanti koronaa kun yeroo adda addaan kaasna koronaan olmoosama waggaa fixeera ergi akka addunyaa keenya kanaatti argame naannoo nama miliyoona 3.4 addunyaa kanarraa kan lubbuu isaanii itti dhabanii jiranii. Egaa kanaafis dhimmisa amma maallee wal dhabdee wal morkii waan adda addaatiin kan wal qabatee biyyoota adda addaa gidduutti gatii guddaa kan kaffalchiisaa jirudha. Keessattuu amma yeroo ammaa Ameerikaan sadarkaa tokkoffaa irrattidha kan isheen argamtu lubbuu namoota du'aniis ta'e baay'ina namoota koronaa vaayirasii kanaan qabamanii Indiyaan lammaffaa irrattidha kan argamtu Biraazil sadarkaa sadaffaa irratti argamti. Egaa walumaa gala haalli koronaan amma akka addunyaa keenyaa kanaatti jiru akka amma miliyoona 2 miliyoona 3 gaafa jennu nama miliyoona 3 gara tuqaa 8 akka addunyaatti koronaa vaayirasiin kan lubbuu isaa dhabee dhimmi kun dhimma salphaa miti. Amma akka waliigalaasaa sana amma kana yoo jenne Afrikaa kibbaa keessatti dhorkiinsi haalli koronaa vaayirasii jiru haalaan dabalee kanaan wal qabatee muummee ministeeraa biyyattii dhimma koovidiitiin wal qabatee dhibee kana ittisuudhaaf ammas dhorkiinsa addaa baasanii jiru. Innis dhibee kana dhafuu hospitaalonni achi keessa jiran hawaasa dhibee kanaan qabaman tajaajiluun humnaa ol ta'aa waan jiruu fi murtoo addaa isaan dabarsanii manni shubbisaa magaalicha keessa jiru biyya sana keessa jiru guutummaa guutuutti akka dhaabbatudha kan isaan dabarsan kan jedhu odeeffannoo addis istaandardi ganama kana baasee walga'iiwwan bakkeewwan dhimma murteessoo ta'an irraa kan hafe geggeeffamuun isaanii akkam ta'uu qaba waan jiru irrattis kaa'anii jiru. Waltajjiiwwan mana keessatti geggeeffaman yoo ta'e kan nama 50 caalle bakkee irratti yoo ta'e hanga nama 100 kan hin caalle ta'uu qabaadha kan isaan kaasanii. Murtoo kanatti dhufuu isaaniif kan isaan dirqisiisee torbeen laman darban kanatti persentaa 59 koronaa vaayirasiin biyya isaanii keessatti akka dabaleedha odeeffannoon ganama kana bahee kan mul'isu. Kanarraa kan ka'e hanga bakkee irratti namoonni 100 kan hin caalle walitti dhufeenya marii barbaachiseedha mana keessa naannoo nama 50 kan isaan kaasanii. Kun immoo sababa kanaaf kan ta'e torbee lama gidduutti amma kana persentaa 59 ergi ol dabalee akka ittiin yoo itti fufee rakkoo hammaataa ta'uu mala waan ta'eef hawaasi as keessatti xiyyeeffannoo kennuu akka qabu murtoo dabarsanii jiru jechuudha.
Egaa akkuma tikaasti yeroo ammaa dhimmi koronaa vaayirasii dhimma xiyyeeffannoo barbaadu taatu jira. Keessumattuu gaa yeroo ammaa biyyoonni hiyyeeyyii kun dhimma talaalliittiinis wal qabatee rakkoo keessa akka jiranidha. Kunis maaliif talaalliin biyyoota hiyyeeyyiif kennamu keessumattiyyuu parsantaa muraasaan kan eeyyamameef ture. Haa ta'uti garuu odeeffannoon tibba darbe dhaga'ama ture. Biyyoonni G7 yookaan biyyoonni industiriin badhaadhan egaa biyyoonni hiyyeeyyiin talaallii kana akka argataniif doozii biiliyoona tokko akka arjoomamantu himamaa jira. Keessumatti yoo gara Itoophiyaattis yoo deebine Itoophiyaanis gara yeroo dhiyoo asitti talaallii COVID-19 naannoo 400,000 akka argattus ministeerri fayyaa biyyattii beeksisee jira. Itoophiyaa keessattis akkuma hanga ammaattis yoo fudhanne naannoo nama 200,000 oliitu qabamee jira. Keessumatti yoo yeroo ammaa talaallii kennamuun immoo namoonni miiliyoona 1.9 talaallii kanas fudhatanii jiru jechuudha. Haa ta'uti garuu akka talaallii kanaatti Afrikaa keessatti wanti amma yeroo ammaa ta'aa jiru keessumatti baankiin addunyaa fi gamtaan Afrikaa dhimma talaallii COVID-19 wal qabsiisanii naannoo miiliyoona 400 ol Afrikaanotaaf dhiyeessuuf qabatanii akka jiranidha jechuudha. Akkuma tikaasti yeroo darbe Dr. Tewodiroos Adaanuu hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa kun akka addunyaatti talaallii vaayirasii koronaaf qophaa'e keessa Afrikaan parsantii 2 duwwaa argatte. Saafee biyyoota dureeyyiidha kan argatanii asirratti immoo loogiitu jira. Akka fakkeenyaatti kan isaan kaasan Indiyaan uummata ishee gaafa guyyaa tokkotti hanga 300,000 lubbuu isaanii dhabanii loogii waan jiruu fi akka addunyaatti wanti jiru biyya kanaaf xiyyeeffannoon laatame gara sanatti yoo kan hin geeffamne ta'e Indiyaan akka biyyaatti biyya taateetti fufuun ishee gaaffii kee gala waan ta'eef wanta jedhu kan isaan kaasanii loogiidha waan wal qabatu kana dhaabbatee dhimmootni Afrikaa keessatti talaalliin vaayirasii kun laatamuu qabu kan yeroo kamii caalaa xiyyeeffannoon itti laatamuu akka qabu yaadachiisanii turanii jechuudha. Tole kanuma wal qabatee yeroo ammaa biyya keenyaafis oduu aagaa kan ta'uuf yeroo ammaa keessumattuu Afrikaa keessatti kan gamtaan Afrikaa fi baankiin addunyaa hojjetaa jiru kana talaallii biyyoota Afrikaa keessumattuu dhibbeentaa 60 ga'uuf ni milkeessa jedhamee eegama. Biyyoonni Afrikaa 41 bittaa kana raawwachuuf qophiirra akka jirantu himamaa jira. Odeeffannoo keenya xumuratti yoo dabarra. Gara odeeffannoo keenya dhumaatti gaafa dabarru dhimma Israa'eliif Gaazaati kan kaafnu. Dhimmi Israa'eliif Gaazaa ajandaalee miidiyaa addunyaa ta'anii torbee lama dura baay'ee dhimma haala hammaataa keessa ture. Achirratti pirezidaantiin Ameerikaa ammaa Joo Baayiden pirezidaantii Gibsii kana baay'ee galateeffatanii biyyoota Gaazaaf Israa'el walitti dhufeenyi isaanii sun akka uumamuuf qooda waan taphataniif jechuudha galatoom ittiin jedhanii turanii. Haa ta'u wanti sun torbee lama osoo hin guutin Gaazaa fi Israa'el walitti deebi'anii innis maalidha ibsi har'a ganama kana Addis Standard fudhatee ba'e jechuudha. Boombii afuuffee hordofee Israa'el Gaazaa irratti haleellaa xiyyaaraa raawwachuu isheeti. Ergasii booddee jechuudha boombiiwwan afuuffee Gaazaan itti gadhiifame jettee hordoftee jechuudha. Israa'el immoo iddoowwan Hamaas Gaazaa keessatti argaman qilleensarraan haleellaa eegaluu isheeti kan nama yaadachiisu. Haleellaa isaanii wal dhabdee isaanii yeroo darbeenii naannoon namoota 260 gama lamaaniyyuu gatii guddaa lubbuu isaanii kan itti dhaban yeroo ta'u isaan keessaa dubartoonni fi daa'immanni haalaan kan itti miidhaman ta'uu isaati jechuudha. Odeeffannoo keenya jalqabaa yeroo torbee tokko lama dura dhimma Israa'eliif Gaazaa dhiyeessaa turre keessatti kan kaafne kana fakkaata jechuudha. Tole dhimmi Israa'eliif Gaazaa keessumatti iyyuu wal waraansa guyyaa 11 tureen qabeenyaa hedduu fi lubbuun namoota hedduullee barbadaa'eera. Haa ta'uti garuu wal waraansi kun caamsaa 21 waliigaltee waraana dhaabuutiin akka dhaabatee ni beekama. Haa ta'uti guyyaa qibxataa boombii afuuffee Gaazaa irraa gara Israa'elitti dhukaafameen balaan ibiddaa hedduun akka qaqqabee fi keessumatti iyyuu qabeenyaawwan tokko naannoo iddoowwan 20 irratti balaan ibiddaa qaqqabuu isaatiin qabeenyaan akka manca'e tajaajilli ittisa ibiddaa Israa'el kaasee jira. Kanaan wal qabatee sigaa Israa'el haleellaa xiyyaararraa keessumatti iyyuu naannoo bulchiinsa Hamaas Gaazaa irratti raawwattee jirti. Kanaanis wal qabatee hanga ammaatti lubbuun amma kana miidhameera wanti jedhee ifoomsees hin jiru. Kanaafis sababa kan ta'e boombii yookaanis immoo boombii afuuffee kan jedhamu Hamaas irraa yookaanis immoo Gaazaa irraa gara Israa'elitti dhuka'uudhaan wal qabateeti jechuudha. Yeroo ammaa kanatti sigaa keessumatti iyyuu guyyaa har'a ganamadha wanti kun kan lolli kun yookaanis immoo boombiiwwan dhukaafamuun kun kan dhaga'ame. Haa ta'uti garuu Israa'el gama isheetiin sababii yookaan taateen kun kan ta'eef ejjennoo kana kan fudhadhee afuuffeen boombii kun natti dhukaafamee balaa qaqqabsiiseera kan jettu kaasaa jirti jechuudha.
Dhimmi Israa'eliif Gaazaa ammallee egaa kun har'aadha kan jalqabe hawaasni daawwattooti keenya illee maaltu jira waan jedhu Israa'eliif Gaazaan wal dhabdeerra turanii gabaasaa turre deebi'ee immoo nagaan bu'eera dhimmi isaanii furameera waan jedhu pirezidaantiin Ameerikaa illee dhimma kana gidduu galanii dhimma kana dhiisaa tasgabbiin uumamuu qaba kan kana hin taane ta'e waraana addunyaa sadaffaaf illee ta'uu mala waan jedhu yaadisaa yaadachiisanii walitti dhufeenyi sun hamma ta'e fooyya'ee torbee lama booddee immoo amma haleellaa qilleensarraan walitti deebi'anii jiru egaa mee jala buunee gara fuulduraattis waan ta'u daawwattoota keenya biraan kan geenyu ta'a jechuudha. Tole kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduuf odeeffannoo keenya maddeewwan adda addaarraa qindeeffannee isin biraan gaa turre kan hangammaa ture. Oduuf odeeffannicha isin biraan ga'uudhaan ani beenyaa shiramuu fi akkasumas taganyee daaqas nafaana ture. Ogeessi kaameraaf suur sagalee seenaa lammis nufaana ture. Nuti gama keenyaan kanneen itti aananiif istuudiyoo gadhiisnee baanaa gama keenyaan nagaatti isiniin jenna. Qeeqaaf yaada qabdan immoo karaa 74 44 nu biraan ga'uu dandeessu. Horaa bulaa.